faaya mootii jalaa hatee jaartii ofiitti geeffate. Mana jaartii dhaqee mana jaartii mootichaa dhaqee sossobeetuma faaya mootii jalaa hatee jaartii ofii bira geeffate. Abbaan dhufee abbaan qondaaltichaa bakka isaa maatii tiyya guutuu anas ajjeesi isa naa dhiisii jee kadhate. Abadan kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota koo ashama harka fuunee jira jirtu isiniin jechaa guyyaa irraan tanaa haasoo tokko qabadheetiin dhufe. Haasawwichi eenyuun akka ilaallatu hanga xumura qophii kiyyaa nafaana turaa. Viidiyoo kiyyaa hanga xumuraa dhageeffadhaa. Akkasuma sheer gochuus hin dagatinaa uummata biraan gaan isiniin jaa. Haasawwiin kiyyaa maal akka ta'e walumaan ilaalla. Seenaa durirraayin haasoo fedha. Seenaanis maal akka taate ni ilaalla walumaan. Seenaa dur keessatti gaaf tokko jaane mootichi qondaala isaa qabatee biyyattii ilaaluudhaaf magaalaa keessa bahee osuma magaalaa keessa deemuu mana tokko kan akkaan bareedu kophaa ka dhaabbatu magaalaa xarafa ka dhaabbatu dhufe. Manichi kan hayyuuti, hayyuu jabaa namaati. Mana san seenanii hayyichis keessummeessee namni kun mootii ta'uu isaa hin beekne hayyichi. Akkasitti sana booda haasawaa hayyuu kana dhageeffatee haasawni hayyuudhaa itti tolee yaa hayyuu keenya dubbiin teeni mi'ooyti dubbii dhamaa dubbattaa waan namaa dhaamta waan gaggaarii haasawuu jirta qalbii na fuutee jirta mee gorsa tokko naaf dhaami yookaan gorsa tokko na gorsi jee kennaa takka hayyichaaf kenne. Hayyichis gammadee yaa ilma kiyya je'ee itti dubbate. Hanguma feete mootummaa tajaajiltus hanguma feete mootummaaf amanamaa taatus mootummaan yookaan qaamni seeraa tokko sin amanu of gowwoomsitee mootummaatti ufin kenninii jeen. Namni kun mootummaa ta'uu hin beeku hayyichi. Ammoo namtichi kun mootummaadha, bulchaa biyyattiiti. Sana booda kennaa takka ammas dabaleefi yaa hayyuu keenya ammas dubbiinti namni ooyite takka naa dabalii jeen dhaamsa takka naa dabalii jeen. Sana booda hanga feetee si haa jaalattu, hanga feetee si haa faarsitu, hanga feetee si haa tajaajiltu dhalaa hin amaninii jeen. Dhalaa hin amanii jeen. Mootichi ajaa'ibsiifateetuma ammas mee kennaa takka kenneefit sadaffaa mee sadaffaa tan dhumaa maal naa dhaamtaa jeen. Tan dhumaa maal dhaameef isin fakkaate? Firri kee yoomillee firuma keetii jeen. Firri kee qabaattus dhabdus laafattus jabaattus firri kee firuma keetii jeen. Sana booda nagaatti jedhanii dhaammatanii biraa gabbaanii qondaalticha gaafateeti wiitta biraa gaddeeman qondaalticha gaafatee mee haasawaa hayyicha reefu san yookaan jaarsa reefu biraa gabbaanee san akkamiin laaltaa jeen. Yaa mootii isin ni beektanii maal na gaafattanii jeen. Qondaaltichi isa waliin deemu. Dilas waan guddoo gootee hedduu jaarsii wama itti fakkaate haasa'e dhugaa seetee tanaan hin dhiphatinii wama basiidha wama yaada isaa dubbate jeen. Qondaaltichi kun dubbiin hayyichaa sirritti waan taateefiif gorsa san sirritti fudhatee dubbii hayyichaa san dhugoomsuudhaaf jecha mana jaartii mootii kanatti waa yaade mana jaartii mootichaa dhaqee sossobeetuma faaya mootii jalaa hatee jaartii ofii bira geeffate. Jaartiidha lu'ulu'a jedhaniin faaya
dhalaan ittiin bareeddu qabdi. San irraa fuudheetti nu gurguree wayin nuu fidaa jeete ka isii irraa fuudhee ka mootii bira geesse biraa deeme. Har'a gurguree bor gurguree zaaba naa bitaa jettee osoo eeydu guyyaan lakkaawame. Sana booda jaartiin tun lu'ulu'aa kiyya gurguree jaartii biraa fuudhaa jira jettee yaaddee yaada san irraa dhiphattee faaya mootichaa fuutee mootii bira geesse. Mootiin achi dura faayicha barbaadee dhabee eenyu akka fudhate bara durii ni beektan kaameraan hin jiru. Eenyu akka fudhate hin beeku, qondaala kana hin shakku. Sana booda qondaalticha qabee murtii du'aa itti dabarse. Gosti qondaaltichaa cufti bahanii tokkicha kanaa'u mootummaa keessaa qabna tokkicha qaxara nu cabsuuf deemanii bakka isaa nama biraa ajjeesi malee jedhanii didan. Mootiin murtiidha. Abadan isuma du'uu qaba. Yakka nama biraatiif yakka isaatiif namni biraa ittiin gaafatamu jeen. Bakka isaa maatii tiyya guutuu anas ajjeesi isa naa dhiisii jee kadhate. Abadan jedhanii murtiidha. Yakka nama tokkootiif namni biraa hin adabamu ni ajjeefamaa jedhan. Isa harka duubatti xuuphessanii hidhanii murtiidhaaf yeroo duuti silaa isaa dhiyaattu gaafii takka gaafate yaa mootii waan takka akka dubbadhu naaf ni hayyamtaa jedheen. Dubbadhu dhaammadhu waan qabdu badiiteetti murtii sirra jeefne malee waan biraa rakkoo biraa sirraa hin qabnu dubbadhu maal barbaadde mee maal dhaammachuu feetaa jedheen. Sana booda gaafa waliin gabbaanee biyya keessa osoo deemnu gidaara mana tokko bareedaa itti dhufnee hayyicha tokko bira dhaynee waliin haasofne ni yaadattaa jedheen. Ahaa je'eetti rifatee mootichi rifatee mee irraa hiikaa jeen. Yaa mootii waggaa meeqan si tajaajile? Ani haasawa hayyichaa san siif galchuudhaaf jecha faaya kan kee fuudhe malee hannaa fi mitii jeen. Hayyichi maal nuun jeen nu dhaame gaafa san hanga feete mootummaa tajaajiltu mootummaa hin amaninii mootummaan gaafuma tokko rakkoo keessa si buufti hin jenne. Arra ani waan kana isaa san si dhugoomsuuf jecha waan kana fuudhe osoo addan baafatiin maaf fuute osoo naan hin je'in takkittiidhaan murtii du'aan adda barsite. Wanni namtichi jee sun dhugaadha qabadhu jeen. Hanga feete si haa tajaajiltu, hanga feete siif haa hortu, hanga feete siif haa jaalattu dubartii hin amaninii jedhe. Haati mana kiyyaa faayaan fuudhee itti kenne maaliif akka fide osoo nan gaafatin jaartii biraan irratti fuudhuuf deemaaf jecha fuutee sitti na saaxilte dubartii hin amaniniin jedhu sun tana qabadhu jeen. Firri kee ati qabaattus dhabdus, ati laaffattus jabaattus, ati dhukkubsattus fayyaa qabaattus firri kee firuma keetii jedha amsa sadaffaa irratti. Har'a garte moo hin garree jeen.